ibsee jennu manugeen qabna. Ololli diinaa ilaa fi ilaamee ayyoota waraanaa bilisummaa Oromoo jidduutti taasifame irratti gaggeessite fashale ibsaa ajaja olaanaa ABO waboorraa kenname. Ergamtuun sirna Abiyyi Ahmad waraanaa bilisummaa Oromoo guutummaan guutuutti balleessuu bifa je'uun kan karoorfatee fi humnoota nageenyaa Itoophiyaa hunda walitti qindeessuun duula waraanaa murteessaa fi isa xumuraa jaamu guyyoota 30 waliif gaggeessullee bakkoon kan isaa hin kaayomsinii fi inumaayyuu injifatamaa kan jiru ta'urraa duula waraanarraa gara duula ololaatti jijjiiruuf waan murteesse fakkaata. Bifuma kanaan ergamtoonni kunneen eebla 21 bara 2022 irraa eegaluun waliin marii ajajoonni keenya jaalmarroo fi sanyiin karaa bilbilaatiin taasisan jechuun akka isaaniif tolutti qabiyyee sagalee keessaa hokkutuun walitti qindeessanii sagalee marii sa'aatii walakkaa hin caalle miidiyaalee of harkaa qaban hundarraan tamsaasuun olola hamilee isaanii kufee ture ittiin kaasan hojjechaa jiru. Gareen olola PP kunneen miidhaa waraanni bilisummaa Oromoo lammiilee nagaa irraan gahaa jiru ragaa mirkaneessu hooggantootuma keenya irraa akka waan argatanitti qaanii tokko malee yeroo odeessan dhagameeti jira. Carraa milkaa'inaa waan irraa fagaateef ololli dalagamee warra isa dalage PP caalaa waboo fayyade. Amma immoo miidiyaaleen mootummaa biyya jeeqaa jiru kanneen marii ayyoota kanneenii akka salphina jaarraa kanatti herreguun bal'inaan tamsaasaa jiran. Waggaa tokko dura immoo ajajoonni kunneen du'anii jiru ajjeefamanii jiru jechuun irra deddeebi'anii labsaa akka turan waan dagatan fakkaatu. Fakkeenyaaf jaalmarroo yeroo torbaaf ajjeesanii kaasuun humna ayyaana Iyyasuus Kiristoos itti uwwisanii jiru. Har'as kiristaanonni biyyattii kabajaa kan jiran ayyaana du'aa ka'uu Iyyasuus Kiristoos cinatti du'aa ka'uu jaalmarroo akka kabajatan ta'ee jira. Duulli waraanaa dhiyeenya kana mootummaan paartii bilisiginnaatiin labsame ji'a tokkoof deemaa ture bu'aa malee hafuu bira dabre weerartoota injifannoo irraa hoongesuu irraan ummata nagaa ajjeesuu qofaan itti fufee kan jiru guutummaan guututti fashaluun olola gatii dhabeessa kanaan akka gadi ba'an taasise. Gama kaaniin ammoo waa'ee sagalee marii ajajoota waraana bilisummaa Oromoo qabxiilee muraasa yeroo laallu sagalee waraabame keessatti waliin mariin murtaa'e isa yeroo turerraa murame kan itti dabalamee fi haala yeroo hoogganni keessa jiru gonkumaa kan hin ibsinedha. Bu'uuruma kanaan waliin dubbiin sun haala qabatamaa ammaa waliin bifa kamiinuu waliin qabatu. Yeroo ammaa kanatti waraanni bilisummaa Oromoo rakkoolee muraasa marii isaan keessatti calaqqeessan dursee furuun duula murteessaa jaamuun sakattaa irratti baname addoota hunda irratti lixa jiddugaleessaa fi kibbatti haleeluun injifannoo dabalataa galmeessaa jira. Sababni milkaa'ina keenya kan ammaa kunis rakkoolee gufuu ta'anii qabsoo keenya gara boodatti harkisan dursinee furachuun qophii taanee turuudha. Haasan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo kan ergamtoonni nu fayyadaa jaanii hokkutanii qindeessuun miidiyaa isaaniitiin tamsaasaa jiran kunilleen akka diinni yaadu san kan diina fayyadu osoo hin taane qabsoo nuti gaggeessinu bu'uura warraaqsa keenyaatiin akka waliin faallessinetti deemuu akka qabuu fi rakkoolee xixiqqoo fedhii uummata keenyaatiin alatti qabsoo keessatti ta'anii fi ta'uuf jiran karaa fooyya'aan furuuf akkaataa itti danda'amu irratti mari'atan. Kunis waliin dubbii ajajoota kun loltoota diinni loltoota ABO fakkeessuudhaan waraana keenya cinatti bobbaasee akka dalasiisu lootee seentota bifa shiftaan soso'an kanneen fedhii dhuunfaa isaanii guuttachuuf waraana bilisummaa Oromootti makaman karaa itti qulqulleessan ture. Ajajoonni kunneenis miidhaa qaamolee kanneen uummata keenya irraa ga'u kamiyyuu afaan ifa ta'ee fi mirkana qabuun irra deddeebi'anii balaaleffataniiti jiran. Hojiirra oolmaa isaatiif illee aantummaa fi kutannoo agarsiisaniiti jiran. Ilaa fi ilaameen kun tasgabbii fi xiyyeeffannoo guutuun yoo dhaggeeffatame ajajoonni kanneen waraanaa kaayyoo irraa maqee fi lootee seentota irratti ejjennoo hin daddaaqamne akka qabanii fi uummata isaaniitiif ammoo gara laafummaa loltuun tokko ni qabaata jaamee hin yaadamne akka qaban kan mul'isuudha. Akkasumas uummata keenya balaa kamirraa ittisuuf hangam qophii akka ta'an kan ifatti agarsiisedha. Qabsoo bilisummaa Oromoo kabajamaa kana keessatti hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo miseensonni waraana keenyaatis ta'ee lootee seentonni mootummaa ergamtoonni lammiilee nagaa miidhuuf yookiin sochii keenya maqaa balleessuuf badii yoo raawwatan obsa akka hin qabneef akeeka. Marii jaallan kanneen irraayis wanti ifatti mul'atu mariin isaanii sirna qabeessaa fi wal hubannaan kan guutame ta'uudha. Haasaa kana keessatti waliin falmuu fi wal diduu caalaa wal marii fi wal dhaggeeffannaan wal hubachuun kan keessatti mul'atedha. Kunis aadaa dimokiraatawaa Oromoo isa durii kan ilaa fi ilaameen wal gorsuu fi wal mari'achuun kan mirkaneesse qofa osoo hin taane sirna jaarmayaa waraanaa kan ajajaa fi ajajamaa kan hordofedha. Mootummaa biyya bulchuu fi waraanni sirna dhableen mootummichaa marii kanarraa waan hedduu barachuu qaban jenna.
xumurarratti firootaa fi diinota uummata Oromoo maraaf wanni ibsuu barbaannu yoo jiraate uummanni keenya kanneen biyya keessa jiranii fi kanneen biyya alaa jiraatan jabinaa fi murannoo hooggantoota ABO itti dhiyeenyaa fi sirnaan kan beekanidha. Hooggantoonni kun taateewwan farraa qabsoo hawwaan bira dabramuu hin fakkaanne wayita isaan qunnametti cichoomina murannoo fi naamusa akkamiitiin irra tankaarfachuun qabsoo sadarkaa hin daddaaqamne irraan akka gahan uummanni keenya kan fagoos kan dhiyoos deddeebi'ee argee jira. Ajajoota keenyas ta'ee waraana isaan hooggananiin ni boonna. Kanaaf ololli ergamtoota kamiyyuu hariiroo uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo jidduu jiru jijjiiruus ta'ee qabsoo irratti dhiibbaa wayitaawaa uumuu dadhabe fuulduraafis uumuu hin danda'u. Injifannoo uummata Oromoof. Ajajaa olaanaa ABO.